Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Adaabee aanaa Caffeetti daldaltootaanichaaf gibiraa fi taaksii irratti leenjiin hubannoo cimsuu kenname. Daldaltoonni dirqamaa fi mirga gibiraa fi taaksii irra jiruu fi qaban hubachuun hojiitti akka hiikaniif leenjicha kenninee jedhan. Waajjira galiiwwanii magaalaa Adaamaatti dursaan garee barumsa kaffaltoota gibiraa fi komii taaksii obbo Mallasaa Gamme. Gibiraaf taaksiin jechuun maal jechuudha? Faayidaan inni fi hiikan inni qabu maal inni kafalaa gibiraatti akkamitti hubatamuu qaba. Mootummaan immoo gibiraaf taaksii kana akkamitti sassaabuu qaba. Qajeelfamootawwan jiru, dambiiwwan jiru, labsiiwwan jiruu fi heera mootummaa keessatti illee akkamiin ibsamee jira kan jedhu san irratti mari'achaa turre. Kana keessatti kaa'i mirgi kafalaa gibiraa tokko maal inni akkasumas dirqamni kafalaa gibiraa maal inni kan jedhu san labsii galii mootummaa naannoo Oromiyaa 202/2009 akkasumas immoo labsii taaksii mootummaa naannoo Oromiyaa 203/2009 isa giddu galeessa godhannee qabannaan ragaa baasii fi galii akkasumas kenniinsa nagahee bittaa fi gurgurtaa mata dureewwan hubannoon irratti laatame keessaa ta'uu eeran. Keessattuu mirgaa fi dirqama keessatti kafalaan gibiraa nagahee maxxanfachuu qabaa jedha. Hubannoo keessatti nagahee beekamtii waajjira galiitiin keessattuu warri kafalaa gibiraa sadarkaa A ta'e miiliyoona 1 ol warri ta'e akkasumas immoo sadarkaa B warri ta'e 500,000 ol warri ta'e nagahee maxxanfachuu isarra jiraata. Gosti nagahee kuni warri sadarkaa B TOT maxxanfachuu isarra jiraata. Warri sadarkaa A immoo warri seelsiin isaa keessattuu miiliyoona 2 ol ta'e labsii haarawaa kanaatiin taaksii dabalata qabeenyaa maxxanfachuu isarra jiraata. Barreeffama ka'umsaa dhiyaate bu'uura taasifachuunis mariin gaggeeffameera. Kuni dhaqanii yoo gaafatan darra sanyii hin qabu nagaadan gimbii. Yoo gaafatan hin qabnu jedhan. Akka itti dhaban hin beeknu. Laakiin isintu waan kana hordofee waan kana sirreessuu danda'a. Fakkiidhaaf wanni mootummaan asitti suuqiin mootummaa karaa meetira 2. Meetira 2 irratti dhuunfamaa deemee barandaa qabdanii kafalaa kana maan jedhu addaan hin beekamu. Waan akkatiif hin beekamu. Mattaawaaqas gaafatan namatti argisiisu. Kunis rakkoo uummata irratti buusaa jira. Angalchinu duubeenis hin galchina. Kaapitaalli keenya immoo 5,000 olis hanga isaa gadiitti hin jira. Irra jira duubee galchina. Gizee akkaataa warra fuunu kana akkamitti gurgurreet gizee gurguru immoo kuma lama galchine 2,000 fi 30 irratti qabannee gurgurra. Waan kanarratti akkamitti waajjira galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Adaamaatti dursaan garee barumsa kafaltoota gibiraa fi komii taaksii obbo Mallasaa Gammee yaadota hirmaattota leenjichaarraa ka'an hedduu isaanii akka galteetti qabachuun irratti hojjannaa jedhan. Wanni bal'inaan hubachuu nurra jiraatu galmee qabachuu hin qabnu yaadonni jedhu sodaarraa ka'ee to'i ka'aatoo ture keessattuu naannoo bittaa wajjin wal qabatee toon argannu kan jedhu kun ka'aatoo ture. Asirratti kaa'i wanni gochuun isaanirra jiraatu tokko lama jenne kaasne jirra. Bittaawwan gaggeeffamu kamiyyuu bakka nagahee argachuu danda'anii akka bittaa gaggeessan. Lammaffaa immoo gurgurtaa raawwatan saniif immoo nagahee kennuu akka isaanirra jiraatu. Nagahee kan hin kennine yoo ta'e labsii amma jiruuni naannoo 50,000 nagahee tokko isaatiin hin adabama. Itti gaafatamtuun waajjira galiiwwanii kutaa magaalaa Adaabee addee Safiinaa Daaluu yaadaa fi gaaffiiwwan hirmaattota irraa ka'aniif ibsa kennuun kallattii kaa'aniiru. Mootummaan keenya ammaa nama qabeenya guddaa horate in badhaasa, in jajjabeessa malee nama mataa gadi dhahuu miti jechuudha. Amanamaa taasisin dursa mootummaadhaaf. Amanamaa haa taanu, please. Amanamaadhaa yammanuti. Tilmaamaaf yoo dhuftan akkamitti dhuftan. Sochii hubannoo uumuu taasifamaa tureen kan bara darbee yeroo wal fakkaatu yoo wal bira qabamu galiin caalmaa argameera jedhan. Adoolessa tokkorraa eegalee sosochiin kafalaa gibiraa hedduun taasifamaa tureera. Sadarkaadhaan yeroo ammaa yeroo itti gibirri mootummaadhaa kafalaa sadarkaa C, B fi Aatti kaffalee xumuree irra jirra. Sosochii taasifamaa tureenillee bu'aan argame galii yeroo kana bara darbe sassaabamee wal bira qabnee ilaallu
caalmaa kan qabu ta'uu isaati. Hojii keenya caalatti bu'a qabeessa taasisuuf hubannoo leenjichaan arganne nu gargaara kan jedhan immoo daldaltoota keessaa kanneen dubbifnedha. Warroota yaa'u duraan raabinnu jira risiitii nuun kennamu. Kanaafuu ammoo risiitii qaban mootummaan achiillee dhiibbaa itti godhaa waan jiruuf isaan warra risiitii irraa fudhannee asii ammoo risiitii kuufuuf qophoofnee jira jechuudha.